Daddabarsitoonni nama seeraan alaa lammiilee Itoophiyaa seeraan ala daddabarsu naannoo galoo galaanaatti ugguranii dararaa viidiyoo waraabumaatii mallaqa akka ergu dirqisiisanii hedduun lammiilee Itoophiyaa ta'uu waaldaan ittisa godaansa seeraan alaa fi dallaalana namaa hime. Waraanni waliinii Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jiru seektara fayyaa miidhuu wareera dhukkuba darbarbaatiif biyya saaxilaa jiraachuu ragaalee mul'isan. Lola cimaa waraana mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti godhameen waraana mootummaa Itoophiyaa irraa loltoonni hedduun du'uun dhagahame. Harka fuuni ashamaa hordoftootaa fi dhaggeeffattoota keenyaa odeeffannoo kanaa fi kan kana fakkaatan qabannee isiniif dhihannee jirra. Baga gara jiruu miidiyaa nagaan dhuftan isiniin jecha namoonni yuutuubii kanaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayib hin godhe sabskiraayib gochuun maatii yuutuubii keenyaa akka taatan isiniin jecha akkasuma laayik sheer gochuun jajjabeessaan dhaamsa keenyaa gara odeeffannoo keenya har'aatti isin dabarsina. Daddabarsitoonni nama seeraan alaa lammiilee Itoophiyaa seeraan ala daddabarsu naannoo galoo galaanaatti ugguranii dararaa viidiyoo waraabumaatii mallaqa akka ergu dirqisiisanii hedduun lammiilee Itoophiyaa ta'uu waaldaan ittisa godaansa seeraan alaa fi dallaalana namaa hime. Warreen nama dararuu kun herreega baankota biyya keessaa jiran irratti banatanii qabu mootummaan Itoophiyaa tarkaanfii cimaa irratti fudhachuu qaba jedhe waldichi. Dargaggoo Zaahir Abdallaa bakki dhaloota isaa godina Harargee Bahaa Gaara Mul'ataa ganda Gololchaa yoo ta'u daddabarsitoota kanneeniin qabamuun torbaanotaaf dararamaa jiran keessaa isa tokko ta'uu waldaan ittisa godaansa seeraan alaa fi dallaalana namaa obbo Obsaa Yusuf dubbatanii jiru. Guyyaa guyyaan daddabarsitoota kanaan namoonni dararaa irratti raawwataman lubbuu namoota hedduu darbaa jiraachuus dubbatanii jiru. Dargaggoo Zaahir Abdallaa harka isaa lamaan duubatti hidhuun dararaa osoo jiranii suuraa kaasuun maatii isaanitti erganii mallaqa itti gaafachaa jiru. Bakki dhaloota isaa godina Harargee Bahaa Gaara Mul'ataa ganda Gololchaa yoo ta'u waaldaan ittisa godaansa seeraan alaa fi dallaalana namaa himee jira. Daddabarsitoonni kunneen lammiilee Itoophiyaa ta'uu waldichi mirkaneeffachuu kan hime lakkoofsi herreega baankii maatii miidhamtootaa irratti mallaqa galchanis baankii daldala Itoophiyaa ta'uu mirkaneessee jira. Godaantonni gara Suud Arabiyaa osoo deeman qabaman irra caalaan isaanii daa'imman waggaa 18 gadi ta'uu ibsee jira. Waldichi kun lubbuun godaantota baraaruu irratti hojjechaa kan jiru yoo ibsu dargaggoonni karaa seeraan alaa biyya isaaniirraa akka hin baane dhaamee jira. Daddabarsitoota namaa kanneen seeratti dhiyeessuudhaaf maatii miidhamtootaa fi qaamonni seeraa kabachiisan qindoomina waliin hojjechuu akka qabanis dhaamanii jiru. Lola cimaa waraana mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti godhameen waraana mootummaa Itoophiyaa irraa loltoonni hedduun du'uun dhagahame. Godina Harargee Lixaa Aanaa Ciroo keessatti gaafa waxabajjii 28 bara 2024 lola cimaa waraana mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti godhameen waraana mootummaa Itoophiyaa irraa waraanni 4 yoo du'u waraanni 5 immoo madaahuun dhagahame. Waraanni bilisummaa Oromoo badeera osoo jedhanii irreessa loltoota faashistii fi irra bakkeewwan iddoo duul bobbarbush nigga sababeeffachuun agarsiisaa jiru zoonii mara jabeessee jira. Korommiiwwan waraana bilisummaa Oromoo zoonii Bahaa, Onciroo, zoonii Kibbaa, Arsilixaa, Aana Eeba, zoonii Arsade, Bashaggaraanaa Buseera, Dugdaaf zoonii Giddugaleessaa, Kaaf Shaggar, Aana Ucaalee keessatti tarkaanfii guutuu fudhachuun diinduwaaf maduun akkasumas meeshaalee waraana irraa hooggaroonni waraana bilisummaa Oromoo zooniilee kanneen beeksisan. Irreef gaachanni uummata Oromoo boon tarkaanfii ilaalisa waraana faashistii fi irra bobbarbush nigga bifaaraanii gale fudhachuutti fufu. Kalees waxabajjii 28 waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Bahaa godilli Harargee Onciroo keessatti diinduwaaf maduun adabee jira. Tarkaanfii Aana Ciroo, Aradda Jallo Ciroo jajjabee waraana bilisummaa Oromoo zoonii Bahaa waraana faashistii fi irra ganam sa'aatii 4 irraa qabu hanga sa'aatii 6 fudhatee loltoota diina irraa furbattalayyuu ajjeesu. Shammadoon adabee jira. Ergamtoonni murna bilchiginnaa tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo waltaansee Khamis galgalaaf kaleessu guyyaa fudhateen baaragu humni dabalata bobbaasuuf tattaaffachaa jiraachuun bara. Waraanni waliinii Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jiru seektara fayyaa miidhuu wareera dhukkuba darbarbaatiif biyya saaxilaa jiraachuu ragaalee mul'isan. Lola Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa Itoophiyaa gidduutti adeemsifamaa jiruun godinaalee Oromiyaa kibba giddu galeessaa fi Oromiyaa lixaa keessatti seektara fayyaa miidhamuun wareera dhukkuba akka busaa, koleeraa fi gifiraa lubbuun hawaasaa akka gaaga'amaa jiru taasisee jira. Waraana waliinii waggoota 6 darbaniif Itoophiyaa keessatti adeemsifamee jiruun gaaga'ama namummaa fi waraanaa dhaqqabee jira. Waraanichi kufaatiin diinagdee buqqaa fi gaaga'ama lubbuu miidhamni qaamaa manca'iitii dhibeelee tajaajila hawaasummaa kanneen akka manneen barnootaa, manneen yaalaa, keellaawwan fayyaa, ambulaansiiwwan, hospitaalota, daandiiwwan, waajjiraalee mootummaa fi kanneen biroo manca'anii jiru.
hojiin oomishaa fi oomishummaan addaan cinuun qotee bulaan harka maratee akka taa'u taasifamee jira. Hojiin qonnaa Oromiyaa keessatti bal'inaan raawwatamuu dhaabuun ammoo hanqina midhaan nyaataa fi beela lubbuu namaa fi beelladoota gaaga'aa hordofsiisee jira. Addatti waraanichi seektara fayyaa fi barnoota miidhaa hamaaf saaxilee jira. Seektoroonni kunniin miidhamuun barattoonni barnoota akka addaan kutanii fi fayyaan hawaasaa salphaatti akka hubamuuf haala mijeessee jira. Sababa waraanaatiin naannoon barnoota manca'an guutuu biyyattii keessatti barattoonni miiliyoonaan lakkaa'aman barnoota malee hafuun isaanii dhaabbanni addunyaa gabaasee jira. Dhimma marii Itoophiyaa fi Soomaaliyaan Turkiitti gaggeeffamaa jiru irratti obbo Jawaar Mohaammed yaada isaanii gara fuula feesbuukii isaaniitiin kennanii jiru. Mootummaan Turkii dhimma handaara galaanaa irratti Itoophiyaa fi Soomaaliyaa mariisaa jiraachuun ibsame. Mootummaan Turkii waldhabdee Itoophiyaa fi Soomaaliyaa gidduutti uumame furuuf biyyoota lama mariisaa jiraachuun gabaafamee jira. Marsaa jalqabaa kana irratti walii galtee irra gahuu waan qabatamaa ta'uu baatus mariin Soomaaliyaa fi Itoophiyaa gidduutti gaggeeffamaa jiru tarkaanfii kallattii sirrii ta'e ta'uu ibsanii jiru. Obbo Jawaar Mohaammed ibsa waloo baasuu fi walgahii itti aanuuf guyyaa murtaa'e beellamuun keessumaa ji'oota wal dhabanii dippiloomaasii cimaa erga ture booda milkaa'ina gaariidha. Turkii walgahii barbaachisaa kanaaf haala mijeessuuf tarkaanfii fudhachuu isheetiif jajjabina ishii barbaachisa. Itoophiyaas ta'e Soomaaliyaan jalqabbii kanaaf deebii gaarii kennuuf kutannoo qabaachuu qabu jedhe Obbo Jawaar Mohaammed gara fuula feesbuukii isaati. Guyyaa dheengaddaa waxabajjii 30 bara 2024 uummata nagaa isintu waraana bilisummaa Oromoo nu lolchiisa jechuun aanaa jajuu gandoota kanneen akka Horotaa Dooree fi Sooqee bulchaa irraa osoo qabeenya tokko keessaa hin baafatin manneen namoota 400 ibiddaan barbadeessanii jiru. Namoota manneen isaanii jalaa gubate keessaa muraasni maqaan isaanii dhulqabeen Shaafii Haajii Nuuree Abdallaa Sheek Kamaal Sheekaa Sultaan Kamaaloo Jibriil Gabii Ibraahim Tukee Abdullaahii Gabii kanneen biroos akka manneen isaanii jalaa gubatan jiraattonni naannichaa dubbatanii jiru. Yoo namoonni manni jalaa gubate maaliif manni keenya gubata nuti maal balleessine jedhanii gaafatan namoota gaafatan sanniin akka hidhaa jiran jiraattonni naannichaa dubbatanii jiru. Egaa dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya odeeffannoo keenya guyyaa har'aa kanumaan goolabnee jirra. Odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagahan turaa isiniin jecha ammas irra deebuudhaan namoonni yuutuubii kanaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayib hin godhin sabskiraayib gochuun maatii yuutuubii keenyaa akka taatan arjooma keessan laayik sheer gochuun nu agarsiisaa isiniin jenna. Waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa.